Sakabaan jedhama gandan irraa dhufe ganda duwwaa sadiidha. Mana afur sadii zarkii godhadhee ji'a 8ffaa gaafa 8 yoo boruu baadhee achi booddee inni nama wajjin saloonii keessa taa'aa ture. Keessumaa kan sanaaf shaayii deemsee maal jedhee dobbee shaayii funaannadhee mana gidduutti kufe. Bakka ramni kun dubbatu nama du'e natti agarsiisaa jechuudha wantichi. Qilleensuma waan lolleef nama du'e natti agarsiisaa. Iddoo dubbatu mana kadhatu zayitii kana nannaqootti diddiibanii na kadhatu turan wantichi duumaa kufe jechuudha. Bari kudha nama tun ta'e fili baajaajidhaan arootti simdana fidanii jechuudha. Wantichi beekama ammayyuu. Nannas nama bakka isatti irra bakkoo hidhanuma kanatti na keessan kan waan ta'eef dubbaduu danda'ee akkamitti ilaalaman kan kana bittinee kana booddee gaafa biratti na fidanii achi sagantaa bal'aa jiran kadhatanii narraayyee wantichi farsoo wajjin itti qaban jettan. Sirrii abbaa gaafa sana nyaatee fi farsoo wajjin akkana qabanii naniin bakka shatii nam fooyyee minuma fayyee bakka. Hallelujah. Jesus. Babaatiin kun lammaffaan mucaa obboleessa kootii tokkotu na bidatu. Mucaan kun dhiiga fincaa. Mana qorichaa nasaa dhiiga fincaa. 2007 jechuudha. Ani ulfa ji'a 8 yeroosi waan naasus badaatti himan dhadhossu jechuudha. Innaan abdiisaan akka mucaa dhiiga fincaa beekaa jechuudha. Mana qorichaa deddeebi'ee ta'uu didee fooyyoo madidee jechuudha. Qonni raajii fayyifamuu dhaqaniinsaa facaasaadha. Naan siniif dawwale. Singaruu akkan uffate hin beektan yeroo sana jechuudha 2017. Naannoo ji'a 12 keessa. Innaa kana booddee mucaan kuni amma sinii kadhatamuu hundan barbaaddu naan eeyyeen anis bira jira mucaan bira jira innis bira jira. Innaan silkii laawdii godhee kadhachuutti kan isheetti kan dhibee sirra jirti jettan eeyyeena bira jirti jette. Maqaa Yesuusin sirraayii wanti sinaasisu cabeeraa kan ameen jedheen fudhadhee achii booddee mucaan bira deebisee amantiidhaan kadhatan mucaadhaan amantiidhaan kadhatan wanta argitanii achii booddee kadhatanii fi jijjiirama tokko argitanii kan abbaa keenyaa nyaannee iraatii nyaannee bishaan dhugee mucaan ishee dubeetti sokke. Teenye abbee firii wayyoo mucaan ishee dubeetti kufee beenuu jedhe gaafa naqu fincaames taphaatti fincaa hin qulqullaa'ee miidhe. Hallelujah. Yeroo mucaa kana ulfatu ammasii gaasee baay'ee dhufu sagantaa lafa kana gaafa dhufu garuu waama fudhadhee galan sagantaa kana gaafa dhufu waama fudhadhee galan gobaatii baay'ee lafa taphee jira wanta lafa kanaa jechuudha. Nan dhufee gaafa dhufas baawwanni dhukkubattanii ani dhiigi kooliin qabu garuu namni na shakka amma mala ilaalan malee jedhu waan waaqayyo na jaallatu dhiigi kooliin qabanaan akka waan ta'eef Fena kadhatanii mataa koona guba. Mataa koona keessa na guba mataa keessa dhukkuba mataa koona guba. Kumana dhukkuba deena dhukkuba zayitina kadhatanii qabatanii gaabas kadhadhee galee ammas lammaffaan akkuma lafa kadhatu murteessee man dhufee mucaa dubbaa kutkutuu mana qorichaa keessina turee kan ittiin gaabsa lafa kana dhufee jechuudha. Iddoo kadhataatti na geessitanis ni jetti. Jennaan kadhataa adana dhufuuf karooran qabuun ture. Naannoo isaa shanii teeraa kutubaan naannoo baajaaji qabadhee dhufee gaafa dhufu. Akkuma asbaanee kutaatanii mukaatanii waan tokko iyyuu hin jiru waan ta'eef gaafa sana tiishartii malee qootiin uffattasin anarramoo shaarbii wayitu jira akkasii godhagalee shaarbii kana amantii maqoo ture gaafa shaarbii kana akka mucaatti na baachisaan jedheensinii Etere bakka na baachisan shakko da sharbi akka qorraa fudhanii maqaa Yesuusiin nu baatanii ameen jedhee fudhadhee zeetinatti nattanii waan tokko tuunarraan gaisaa ture matraqee lamaan walakkaa tiraadheen biyan. Hallelujah! Galateeffata Waaqayyooti gammayyuu akka keessaa walitti baay'ee. Sharbi fakkeenya goote kana. Sharbi kana akka mucaatti na baachisaa isaan qabee maqaa Yesuusiin hin baataraa jettan maqaa Yesuusiin akkuma isaan jedhan mucaa nagaan baadhee dhufe maqaan isaa barabaraan eebbifamu. Waa mana keessaalee waan sin qabu sinirraa jees bari kadhatu turtan bishaan kanarratti innis maalatti baaftanii kadhatu turtan buqqisaa bishaan kana naan buqqisnee zayititti gootu bishaan kanatti fudhadhee galee lafa hojii telmaajii gallee gaafa sagalluu mucaa tokkotu jira mana banee xuubii wayitu jira koshinaan mana gidduu jechuudha boofni akka xuubiitti galee jira. Achi booddee bishaan kana lafa girgiddaa mana kanatti bishaan naqi maqaa Yesuusiin girgiddaa mana kanatti naannee bishaan naqi
Waatu baa bishaan kanaan dheeraa sagalee irratti baasaa olee taayaasa. Achi booddee itti iyyuu nanne kana argaa manni nu banama. Mucaan mana banee saalonni gaafa ibsaa ibsee jedhu bishaan alaan diimatu fi lammiteessi boofu keechaan maqaa Yesuus inni fedhe raajii jedhee mucaan mana keenya jennee keekoo miidhaan asii gad boofa. Abdii isaanii jechuudha. Ameen. Ameen jettanii jira. Boofi ture keessa ameen ani jedhe. Bineensa mana keetii irra ejjetu beelloo waaqessu. Angko walisi kan nama kanan rafisa semua dua. Apa kan itu? Wamba yang ngafte, jangan gak boleh makan fedi. Wamba yang ngafte. Apa nunjal kabala makan fe? Eros na karat tani, asnabas tani na karat tani. Abjud tilalam betul. Abjud tilalam thana jatani na karat tani. Abjud na rati kana. Eros dari kasih abjud sana abjud yang begu. Ribu mana darah febula, mari kos nagade, amas guyala mafana karatani, dalam abda anan jatani, inka munjade jalan tawanan ini jet, ogar rafi kotuetan. Amin jatani. Ilaka, aku kasa, namni cara kan berarti kan ogar rafi kotuetan desa. Edda singgah mana karatani dijurain ko mani ko nagade. Wanto coaching ati nagdadaan naman ako kay sa ating simbae. Ako nga sinit tinakalat niti at nung gakal na pag-alupo dyan mariti. Mali po sa nagdade. Mucakap dan naning kabuit. Nani mucama. Jalan tahun. Si jadi be. Ogara di boko ito. Pwede na pwede ako na. Pwede na pwede ako. Akka kanana ada mana boleh cakap haji mabara lagi ni berkata, kena cerai kan cerai nawan tani nakal gafu masana hakki imamu mana kau tiga ya. Amin jatani jama. Ushan kata si berarti kakak masana cerai lagi kakak masih ni sila na ya tu gajere koran gajere kita tidak masuk kau kata. Ano mga korichan na korichan di kecil kalau dah di berat ini, nampai sasana tu panjang kan, jadi nak kau jadi dah. Sakasi waktu kunjung. Waktu kunjung. Mufayyikan. Mufayyikan. Kena dilipat.